Hai obboloota ko akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo bakka iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a namuma faana garuu kaamera keessan jirtu achi babbaanee jirra. Qilleensa fudhachuu fi garuu iddoo tokko jechuudha. Akkam jirtu isin nagaa keessan ani nagaa kooti galata Kiristoos waaqayyoo na eebbifamu inni yeroo kanaan nu ga'e. Mee dursa chaanaala koof haaraa warri taatan seenaati subscribe godha. Viidiyoo koommoo yeroo hundumaa gadiin isaa daawwadhaa ilaala na jajjabeessa yoo isinitti toles share godha like godha bira darbaan isiniin jedha. Egaa yeroo darbe waan isin mufachiisu sirrifachiisu tokko waraabee ture viidiyoo jechuudha. Jechuun yaada gaafii keessan irratti hundaa'e isinii dhiyeessuu tureyyuu garuu anatu attention yookiin waan ta'e keessa galee isiniif sana keessa galee isin ariifachiise gaamaa gochuun hin danda'amu. Safety keessanii eegneen isiniin jedha. Hundaafuu warri yaada gaarii naaf qabdan yaada gaarii naaf laattan galatoomaan isiniin jedha asumaanii. Har'a akkana ba'u ko xiqqooshi baay'ee das nama jira doonsaa jechuudha. Simennee too deemnu as gorree bilbila haasa'aa jirti mucayyoonis garasiirraa. Eessa yoo jettanii na gaafattanii warra na gaafateef isiniifan deebisa. Egaa jireenya biyya lafaati guyyaa tokko kolfaa guyyaa tokko immoo boo'atiisi waa'eedhuma biyya lafaatu kana. Har'a waan tokkoon waan biyya lafaa faana wal qabatu tokko waan tokko share isinii godha. Na faana ta'a. Aga dhumaattis ilaalaa viidiyoo kana aga dhumaatti ilaalaa jechuudha. Yaada qabdan kaa'u yaada akkanaa soo qabattan immoo share naa godha karaa keessaa galaati. Innis maa'inni namicha tokkotu jira. Namicha dallaalaa tokko yookiin nama waa qabu tokko dubartii afur qaba. Dubartii afur yookiin haadha manaasa jedhan. Ishiin arfaffaa kan ishiin tajaajiltu yeroo hundumaa jechuudha. Wajjin taati waan inni jedheef hin gootii fi jechuudha. Isheen sadaffaa irraa immoo yeroo inni deemu isa faana miidhagdii hin baatii isa bareechiti. Namni yeroo nama faana deeme nama bareecha. Maaliif akkan jechaa jiru dhuma isaa isiniifan ibsa jechuudha. Maaliif fakkeenya kana kan kaafadhe ishiin sadaffaa yeroo hala ba'u wajjin deemaa wajjin miidhagaa wajjin mul'ata. Isheen lammaffaa immoo yeroo gaafii keessa yookiin wanta gaafiitti ta'e yookiin yaaddootti ta'e yookiin wanta kalkuleet godhu barbaadu ishee bira dhaqa isaaf ishee isa fayyadde jechuudha. Isheen tokkoffaa haadha manaati. Rakkinaas danda'aa jirti. Waan hundumayyuu ishee bira jira jechuudha. Garuu hin caalchisee kan laalaa jiru isaan kamii ishee arfaffaa, ishee sadaffaa, ishee lammaffaati jechuudha. Isheen tokkoffaa kun baay'ee cuucamtee jirti. Akkasittiin otoo jiru guyyaan rakkinaa yookiin guyyaan dhukkubsate tokko dhufe dhukkubsatee qobaa yookiin gara du'uusa jedhanii yaaddoo keessa galaniin jira. Achi sadarkaa sanarra qaqqabe. Sadarkaa sanarra yeroo qaqqabu waan ta'e malate. Kaleessa nama afuriin qaba. Namni arfan kun ana faanas mari'achaa turanii anis isaan babbareechaa ture. Isaanis immoo waan ta'e na faana hirmaatanii ishee kaan wajjin bareedaan ture. Iddoon gaariitti wajjin mul'achaa dhufe. Ishee kaan immoo gaafa kalkuleetiin natti ta'e yookiin immoo wantiin herreegee hir'isuu yoo natti dhufu ishee faana mari'adhe har'as na biraan hafan isa jedhu yaade nama afur qaba gaayyuu. Guyyaan egaa itti muddamaa yookiin guyyaan du'uuf jedhee biyya lafaarra hin badaa miti. Kanaaf isaan kana waan hin qabuuf tokkoon isaanii na faana deemuu qabu. Hirraa jechuun amma kana wajjin dabarse amma kana na faana dabarsanii na biraan hafanii jedhee yaade
ishee arfaffaarraa ka'e ammas waameetii ishee arfaffaatiin arragaa dadhabbiin koo ga'ee gara du'uuttiin jira yoo du'u ta'ee nafaana hirmaattaa jedheeni isheen arfaffaa soorii kaleessa wajjin hirmaanneera har'an danda'u jette. Ishi ammas ishee sadaffaatti darbe ishee sadaffaa immoo kalee iddoo miidhaginaatti iddoo gaariittis wajjin mul'anne har'as immoo gadda koo irratti hirmaachuu qabda wajjin biyya lafarraa deemuu ta'ee wajjin deemnaa jedheen. Lakki kalee iddoo nafaana mul'adhu itti sifaana bareedeera ati yeroo duututti immoo kan biraas kan wajjin deemee bareedu jira jettee deebii laatteefi. Abdii kutannaa keessa taa'ee gadditti dhagahame gara ishee lammaffaatti darbe. Ishee lammaffaas gaafannaan akkasuma jedhameenii jechuudha. Lakki hanumaasii gochuu hin danda'u. Kaleessa yeroo ka'ummaa kee yeroo herreega keetii yeroo waan herreegi waan naa hir'isi waan baay'isii jette sifaana herreegee sifaana maal akka gootu kalkuleet godhee har'a garuu soorii sifaana hirmaadhu yeroo du'aarratti jetteen. Amma sabdiidhuma kutannaa keessa ta'e ishee tokkoffaa ishee kalee hacuucaa ture sana haadha manaa ishee tokkoffaatti dhiyaatee har'aga nafaana deemuu qabdaa jedheeni gaafate du'uurra ga'eera nafaana deemuu qabdannaan rakkoo tokko hin qabu. Isaati kalee na hacuucce sillaallee har'as hacuuccaan kee kan kootii sifaana hirmaadha jetteen ishiin tokkoffaa. Maaliifin isinii kaasee wanta afur qaba isiniin jedheera. Waan afur keessaa namichi kun nama afur qaba yookiin haadha manaa afur qaba inneera. Biyya lafaarratti namni nama afur yookiin waan afur qaba jechuudha. Waan isa gargaaru biyya lafaarratti. Waan afur keessaa inni arfaffaa firaashii keenya rakkoon qabu irratti boqannaa jechuudha. Firaashii manaa qabnu aphiisoo ta'e furdaasoo ta'e hin qabna biyya lafaatti irratti boqanna. Haati manaa ishee sadaffaa yookiin akkammoo nama sadaffaatti kan fudhatame suni birriidha. Birrii biyya lafaati hin dhufas hin dhumas hin calaqqisas iddoo gaariitti wajjin hooltu iddoo baay'eetti wajjin bareeddu birrii namni qabu iddoo baay'ee mul'ata gaa mitiire ishee sadaffaarra jirtu jechuudha. Haati manaa ishii lammaffaa immoo fira yookiin obbolaa fira kamoo haa ta'u. Gaafa rakkinaa tokko yoo isin dhukkube mee dhufee isin gaafata mitiire fira isin dhufee isin gaafata. Tarii mee herreega kanarraa kalkuleet goonee hir'ifna jechuu danda'a. Fakkeenya haadha manaa sana faana wal fakkeessaa fudhadha isinii deebisa ifa isinii gochaa jira. Isheen lammaffaa fira jechuudha. Haati manaa yookiin firri keenya inni lammaffaa fira jechuudha. Isa firaati jechuudha. Haati manaa yookiin akka itti namatti haanu jedha. Firri yeroo jirtan yeroo gaarii irra jirtan isin gargaara yaada sheer isinii godha. Iddoon itti isin yaada keessan isin irraa hir'isu jira, miidhaa keessan isin irraa hir'isu jira. Haati manaa inni tokkoffaa fi yookiin inni dhugaa haadhuma manaati jechuudha. Karaa Kiristoos kenname yeroo gaddi abbaa manaa yookiin haadha manaa faana waluma fakkaata jechuudha. Kanaaf isheenis deebii akkamii akka deebisteef hin beektu. Isheen isheedhuma. Isheen ishuma taatee jirti jechuudha. Kaleessas yeroo hacuucamtu sana ishuma taatee jirti. Miidhamuma sana faana wajjumaan jiraachaa jirti. Kalee laata gootii fi nyaata gootii fi wanta hundaanuu eegaa turte isheen tokkoffaarraa jechuudha. Har'as immoo rakkinni isaa dhufnaan akkasumatti jechuudha. Haadha manaati akkuma jirutti foonuu haadha manaa fi abbaa manaa omtus gargar hin baasu jedhama miti karaa waaqayyootiinis eebbifamee kennama. Kanaaf maaliif akkan isiniin jedhe irra ga'uu dandeessu. Namni biyya lafaatti nama of biraa qabu sana irratti aansee waan baay'ee qabaachuu danda'a. Garuu kan taa'e isin eegu isuma isin bukkee sana jiru malee kan biraa fagoodhaa dhufee dhumtuu gaafa du'aa tokko gaafa dhumarraa tokko omtuu homaa isinii godhu jechuudha. Isuma isinitti taane isuma foon keessan irraa uumame jechuudha. Akka sagalee waaqayyoo irrattis immoo hewaan addaamirraa lafeesaa cinaacharraa akka uumamteedha. So isheen isheedhuma taatee haftee jechuudha. Kan wajjin hafe gaafa du'aa sana soo keessi faana hirmaadha kan jedheen ishee ishee jechuudha.
Kanaaf akkasiin isinii jedha sana keessa qilleensi natti tollaan yaada kana share isinii godha. Yaada yookiin gaafii qabdan koomentii jalatti naa barreessa. Gaafii yoo qabaattanii karaa kanas immoo deemii karaa kana hojjedhus yoo jettanii isiniin jedha. Asirrattis immoo gaafii yoo qabaattan wanti isiniin galle yoo jiraate koomentii jala naa barreessa. Viidiyoon isinitti tole like share godha. Subscribe godha maatii koos ta'an isiniin jedha. Achirra laa bilbilaa softee jirra qopheettee jirti. Kan wajjin taa'aa jirru. Beeshiin isoo yaada biraa qabatte. Kan akka koo kana waan nama qofalchiisoo qabatte. Sheeriitti isinii godha asumatti ishii qabeeti. Kanaaf yeroo darbeen boochaa rammoon kolfitaan hin jedhina jireenya biyya lafaati isiniin jedhe. Yeroo natti ka'e akkasumaana. Amma lakoo keessaa isa tokkodha. Yeroo natti jechuun yaadni natti dhufes yeroo kaanis immoo kolfeetumaan bira dabarsa. Akkasiin isiniin jedha viidiyoo koo like share godha subscribe godha maatii koo ta'an isiniin jedha baay'ee. Dhugaa dheengadda qe'ee maatii keenya dhaqeen ture jechuun viidiyoo gochuun natti hin tolle. Viidiyoo gochuun natti hin tolle kanaaf hin dhiise. Akkas magaalaa qarqara jirra. Qarqara isaa jechuudha.